Daara deemsa abdi. Nuasa sisa. Daara abdi. Please lab. Ayamma wanni sitti mul'atu. Aara sitti mul'atu. Nama ibidda oowwisaa jiru. Nama gandummaan ibidda oowwisaa jiru. Nama shanyummaan ibidda oowwisaa jiru. Nama halkanii guyyaa irratti xiyyeeffatee waa'ee jimaa irratti xiyyeeffatee halkanii guyyaa bo'aan bara arraba dubbadhu bara yeroo mata akka dubbadheetan achi deemee yoo fedhe geeggeema taabadhani. Sa'aatii 24 nama mana bana. Ani kan jedhe bari. Koobsi gaasaa. La. Ila baalagee arrabsuudhaaf Ustaad Ahmad jechuun tokkoffaa nama horitti sagaggaalummaa hojjetee biyyaa ba'e. Puuji ganni. Eenyu warabbil kaaba wallahi alima hin arrabsi waan jedhe. Baalagee akka Ustaad Ahmad immoo hin dhiisu. Aboo dhageeffadhu kaa maal tuffatu maal badiin yoo jiraate dhageega nuti nama afaan Oromoo dubbatu ilmaan Oromooti nama musliimaati ati immoo nama barsiisu isaan illee akkasuma waliin teessee dubbachuu dandeessaame maa akkana arrabna akkana afaan cabuuf viidiyoon kun waraabamee boriin madalchita barata maa arrabsi taasumatti an kana maal dhaabsifneedha amma bara baalagee qabeenya yeroo dhafaan atillee baalageedha jechuudha isaan arrabsitu tanan atis baalageedha jechuudha bara Balagee miti an. Sigalee? Balagee miti. Ananis balagee jechuun andeessu ati. Yoo maaliif asii dhabeeta? Yoo nama arrabsitu taate yoo nama dhaggeeffatu taate. Ati narraa waan ni qabda abdi. Anarraa maal qabda? Abdi Geetaachoo. Abdi dhageeffatu. Yoo namni si arrabsi. Sabboon absi. Yoo namni si arrabsi. Muhammad Bayaan irraa maaliin qaba? Maaliin sirraa qaba? Maaliin sirraa qaba? Maal qabda narraa ishiyaa? Abdi Geetaachoo naatti hima waan itti naatti hima. Maaliin si jechuu fedhe beektaa? Ati tokkoffaa nama Harargeeti. Namni Harargee wal dhaggeeffata. Ati ilma Harargeeti. Ustaazii waa balleessan beekaa danuu qabdi Harargeen. Isaanitti illee gaafachiisuu dandeessa. Beekaa kiyyan qabaa. Laala beekaa kiyyan qabaa. Ati immoo dhageegaa. Ati amma nama amantaa nama barsiisuumi. Agartee waan ijaan agartee qabda amma fakkeenyaaf badii balleessuu danda'u isaan. Abbaan fedhe gorsaa fi abbaan fedhe wayillee naa kennuu hin danda'u abdi. Isaanii badii balleessuu danda'u ani nagarre. Ati immoo waanan dhagee balleessite amma jechaan irra deebuun barbaanne jettee kaati waa akka nama ijaan argeetti. Ati nama amantaa barsiisu. Kun immoo sirraa hin eegne ani kanan hin barbaanne kanan dhaabisisu. Namni jimaa qaama haadha isatti idamaa santurra hamaadha moo? Namni gartee horii sagaggaalummaa itti hojjetee biyyaa beektu irra hama. Sana immoo qoygaa ati akkas jette asii achi ilma musliimaa ilma Oromoo asii achi arrabsuu moo? Beekaa qabde beekaa keessatti himattanii beekaan keessan immoo jaarsa dubbatee nama badii balleessutti muru. Idaamessi biratti arrabaa miti. Abdi Geetaachoodha namni kun jecha gartee namni jimaa qame haadhatti idaamaa namni kun jira. Kan jimaa qame haadhatti idaamee jiru kuyyoo. La ilaha illallah Abdi Geetaachoo yoo jechi kun jiraate jecha badaa kun jechi kun kaa namni jimaa qame jecha badaa. Jaamee jira. Ogutaa qabee jiran dhageeffatu. Sabboo jechuun jaamee jira. Sabbona. Dhageeffatu. Obsi abbaa kaa. Ogutaa kana dhageeffatu Abdii Geetaachootii fi Maama Bayaanis. Tokko barratti Abdii Maama Bayaan almost waggaa tokko qofa eega miidiyaarra dhufe. Ahmadi waa'ee jimaa sesseenuuni waggaa 4 caalchisee jira. Waa'ee jimaa dubbachuun Ahmadi waggaa 4-3 ni beekna Abdii ajandaa waa'ee kaaguu dhufe. Keessatti ji'eeseenuun Maama Bayaan ammoo waggaa tokko qofa eega miidiyaa gara miidiyaa dhufe. Amma Bayaan jettaa miti nam tokko irraa gadi hin bu'u. Abdii wanna itti beekuwa ifii barbaadachaa jira. Dhageeffatu. Jannata seentanii warri Dubaay jirta ani Gasti kanarraa gadi nama garuu sabboon abbaa ol beeknaa mi garuu ila Abdi takkoom simee wayis gaafa Abdi mee Abdi Geetaachoo 1 second please hold 1 second let me tell you truth Abdi second let me tell you truth jecha gartee melege namni jimaa qame haadha fiitti idamaa jecha kana yoo sheetichi sun jee jiraate ati jecha kanaaf akkamiin rifatte jecha ustaan Maama Baanja kana lololte jecha namni gartee jimaa qame haadha fiitti idamaa inni sun jee jecha kana akkamittiin dhageeneti nageenya warabbal kaabaan nageenya Gurri ko adudu nagenya. Tokko. Warabbal kaabaan. Abdi majima kamu jirta jaarti jedhi ada Yaa wala jecha kanaan dubbatu sabboona.
Si dhaggeeffachiisu. Jechuun kaa jecha isaatirraa Hin barbaadu garuu waan Agartee gaayiin dhageenya maaliif jeetaree abdii jaachuu. dhageeffadhaa Viidiyoo jira inni akkas jee. isa baasuu dandeessu garuu qoy mee amma jecha kun yoo jiraate tokkoffaa gandummaan hamaan jiraami gandummaan hamaan jiraachuu danda'a jechi hamaan kan biraa jiraachuu danda'a ragaan jiraachuu danda'a beekaan Harargee keessa jira alimni beekaan Jimma keessa Arsii keessa jira hoo jecha sanaan ikkoo gaafachuu dandeenya hoo waa'ee Jimmaa waan beeknu qabna haqa beeknu qabna waan beeknu haqa beeknu qabnaa min sana gaafachuu dogoggora irratti dogoggora biraa maa uumnaadha bargaafii hayyee bakka gaafii takkitu qofan see irraa qaba abdi hara amma fakkeenyaaf yoo ilaalte baay'inaan bakki ilmiin itti baratamtu bakki darasaan Jimmarra Walloorra Wallaggarra Arsiirra Baalirra Shanshaamannirra Naqamteerra Booranarra itti yaate wal geessitu amma afaanuma nagaatiin si gaafadha tasgabbiin haasa'uuna akkasii miti abdi. Sheekoti guutuun Harargee baratti yes. Eewwa hayyee ibsa duuba gaafni deemu kun qaariyaan kan ta'an Harargeen irra guddaan baay'inaan jimaadhaan masruufni isaanii jimaadhaan qaariyaan kaayyattu tun jimaa gurgurtee guyyaa gartee hanga cabsitee hanga namni qabu magaalaa geessitee qarshii 130tti gurguratteeti galgala galti timaantiin bitatti shunkurtaa bitatti barbaree bitatti qondoo bitattee darasicha kanaan ruuza bittee ilmaan ishiiti wajjin nyaata gootee itti kenniti. Ayyee Harargeen tun arraa miti maallayni ulamaa'in ilmi waan haraamiin baratamtu waan haraamiin ilmiin akkamiin itti baratamti waan haraamiin akkamitti masgiinni ibaadaan godhama masgiinni kayyoo agarte kunoo bakka hundatti Harargumarraa qabanii maallaqa fuudhan ka irraa kennanis kennaa Harargeerraa wadaa irraa ibaluun kumaan gana kenni Allahu Akbar olirraa waggaa dhufan Allahu Akbar maallaquma Harargeeti kun hundinuuti beek hayya as deebi hajjiidhas waan hundinuu maallaquma jimaatiin akkanatti hin nagganne. Gaaffiin kee maal reenarraa? Namni dhaabsigaa namni akkamitti duuba guyyaa keessaa lafa akaanii jimaan akkamitti haraami jechuun dandame boleessu hajji jiruu fi jireenyi maallayni isaa hajjiidhaan godhame wanti kun hundi yaa bar laal akka jimaan haraami ta'in akka namatti hubadhaa uummata kiyya hiixanni nuti ilmi haraami barattatanii jalqaba yeroon seenu deebi'anii haraami jechuun hin taate waan ta'eef hiixanni ani maalin jedhe jalqaba yeroon seenu jecha kan maaliin dubbadeen Oguta kami abdi kan jadi fam. Burka dibot. Sorry me di fam me mut narra gorda di fam wajin. Yaada keessa lachuutu an akka sirrinaa gala wanni sinaa sa'uu feetanii ammoo murtiin akka Harargee qabnu fi gochi namoota karaa shari'aatiin alatti bahanii wantoota tokko tokko dubbatan akka itti deebisan san namoota irraa fakkatuu fi namoota irraa bareedu ni qabata jechuudha. Ta abdiin irraa sa'u jirusi ati nama ustaazaati yoo namni san baalagee ta'e isaa wajji maaliif baalagomte jura fakkaata. Karaa jimattiin deebi'a nuti ummanni Harargee amantiirraa nama gaafannu qabna. Sheekotiin teenya gurguddoon sheeyni sheekotaa ka sheekotii arraan tana gabbaatee albaatu tana hunda barsiise sheeka gurguddaa kakka sheek Adam Tuulaa kakka sheek Ahmad Watar kakka sheek Muusaa Su'aalaatu jira. Sheek Adam Tuulaatilee Rabbi rahmataa godhuu fi arra sheek Muusaa Su'aalaa faan sheek Ahmad Watar faan sheeyni sheekotii ulamaayonni piroofeesarri Islaamaa lafa nuu jiran nu barsiisu jiran nutti himu jiran gaafii mee haa gaafadhu amantiitu haarayni arra behemoo amantii bara 1400 waaniitiitu arra jijjiiramee masgiinni Harargee guutuun jimaan jaaramee jiruun Harargee guutuun jimaan jaaramaa turte
hajjiin harargee guutuun harjiin Oromoo guutuun maal harargee miti qallaa qabeenya keenyaan irra guddaan deema. Ilmiin Rabbii taraabsamtu maallaqa jimaatii fi yookaan nyaata jimaatiin raabsamaa turte arra hadiisa rasuula birootitu rasuula Rabbi alayhi salaatu wasalaam Muhammad booda nama biroo gad ergamee dhufe moo ka arraan tana amantii nu barsiisuu fadhu jaahila nu sehe moo ummata gaaraa gale nu sehe moo ummata arra amantii qabsiisuu jiran nu sehe gaafa aara dantaa isaatiif jecha lubbuu isaatiif jecha fedhii isaatiif jecha siyaasa isaa hojjechuuf jecha dantaa tokko tokko bakka fedhu sanirraa dhabuuf jecha yookaanis hinaaffaaf jecha waan takkaa nyaatee hin beeyin nama miidhaa faayida namaa qaba eeysa miidhaansaa diktoora kamtu maraammare miidhaa qaamarra akkamtu fida akkam nama godhaa osoo hin beeyne kajalaa qotanii nyaatan moo gubbaa ciranii nyaatanuu kan beeyne akka Sheekh Muusaa su'aalaa baanu gabbahee arraan tana irratti harka dhiqachuun yookaanis beekaa tahee nutti himuun sirri jirti ijoolleen hararge afaan isii galuun deebisuuniif afaan isii galuun firraa dhorkuun afaan isii galuun diinagdee keedama si dura dhaabbatuu fi nama arra jaayila si godhee nama arra dhalate si godhee ilmi lafa san keessa biqilte keessatti namummarraa si baasu afaan inni beeku wajji haasa'uun kabajni duraan sheekaan diktooraan tuqinaa nama siyaasaati abaluun tuqinaa jannu san hundinuu goda malee faayidaa waan nuun fidiniif afaan inni beekuun deebisuufiin keessan mirkanidha. Deebisaa afaan inni beekuun deebisaaf nama. Kabajni abbuma jabaate abbuma firraa nama dhoorkee namni kabaja. Because amantii yoo fedhe namni ulamaa'iin Itoophiyaa walit dhuftee teessee wanni kun akkana amatoota dila kan akkana jira. Namoota dila kanaa ittiin jiran, masgiida dila kanaa ittiin jaaran, hajji ittiin dhaqan, ilmi ittiin mayir. Arraan tana wanni kun akkana fakkaate anatti mee isinoo isinitti akkam fakkaata jedhee wal gaafatee deebisaa walii deebisee mormii gaggeeffamte san barreessee yaadaan lafa kaatee suutatti waliin haasawee tiif irratti illee bahee waan akkana walii garre akkana walii galle akkana waliin jenne jedhee namni suutatti waan tokko waan godhullee ni godha. Garuu immoo akkanumatti ugguma ifiin fedhe namni akka nama ifumaafuu sakaraanatti gabbahee waan fedhe godha. Mee waan takkaan isinii hima. Namni harargee beeytu baadiyyaa harargee keessatti dongoraa afaan qaraa sibiila balastirarraa tumame ka afaan akkaan qaraa ka gubbaadhaan zanyaan dhagaan ja'amu gubbaa jiruu jira. Jimaa qama'ee quufeeti zanyaa kana dongoraa kana fudhatee namni lama wal cinaa ejjee osoo qaawa diresan irraa ammaysine qaawa sanitti itti deebisee hoggusatti itti deebisee afraffaa bakka takkaa fuudhanii darban akkasit diranii ammas qaamni nama hollachuu dhiisi namni waa adda wallaaluu dhiisi takkitti akkana ziggodhetti bakka san uraasan jechuu ati namni fayyaa kun achi deebisuu hin dandeenye akkasit deebisa jechuu namni qaamni if wallaale namni hollatu akkasit dalagachuu danda'a inni biraa tumaadhaaf gaafa jimaa gaafa gabbaatu nama 50 nama 100 tarree galaniiti waliin maxxananii ulee gartee daawwanna muka gurguddaa hanga yoo takkitti nama dhee namni kun achumatti hafu du'u kana qabatee namni waliin maxxanee xiqqasha walirraa akkana jechaa wup kan taraasaan eeyne kan taraasaan wallaalle kan namni tokko walitti mufanne walitti hin gufanne ciqilee waliin tuyne wab godhanii bitan jechuudha. Kana duuba namtichi ifiif kaaffee yoo dhuge wanna jaartii isaatii fi wanna isaa addaan wallaalu ka duraan sammuun irruu maraataan hundi dhufee jimaan tuqa jedhee yookaan itti kannanii afaan kaayee ifiif maraataan duraan sammuun irruu jimarraa waa himuu fadhaa jechuudha. Mubaarak takka waan dhugaa dubbate takkittiin dhugaa inni dubbate reefu akkuma jirutti ta'e arargee jaalachuun akkuma jirutti ta'e akkinti beeknu akkitti nutti itti amannu sanuma jimaan namoota suukkara qabaniif suukkara isaanii irraa balleessa. Kana addunyaatu beeka dawaadhaaf barbaadama. Warreen suukkara qaban jimaa warri qamaa'u suukkarri isaanii ittiin ka'u dawaadhaawu. Garuu nyaatuma kanaawu laaffisoo tanaawu yookaan baastaa'u seeraa ala akka malee nyaachuun
akka malee qisaasuun akka malee facaasuun garaa firra guutanii hafuuraa fi bishaan bakka seenu dhorkuun haraama. Itti fayyadama kee sammuu teetii wajjin qiyaas sammuun tee dandeessutti yoo fayyadamte wanni hundinuu siif halaala wanni haraam rabbiin jee quraana irraan kaayin yoon kaan ammoo biddeenuma nyaattu seeraa ala akkam fakkaanneef akkan taane yoo itti fayyadamte diqifiin goote borrog jechaa deemte haraamessite jechuudha. Malee saniin achitti namoota isinirra deddeemee hoggukaan siyaasaadhaan hoggukaan bakka agareen isin qunxuutuudhaaf ummata kana gaqqabuudhaaf matarra isin deemuudhaaf siyaasatti hirkatee hinaaffatti hirkatee diinagdee keessan kanatti hirkatee isin